Salamtaa kiyyattaan sun haqaayyoo fi abboon dagatina hundi keessanuu bakka jirtanitti kan bira jiranillee kan bira akiraa deemanillee haqanurraa qabanii haqti isaanii amaanan dagatina hundi keessanuu. Salittaa sun uummata addunyaa keessatti dararamaa jiru hunda isaatu ka du'aayii akka rabbi du'aayii qeebaluuf yeroo du'aayii godhatan ka du'aayiin namaa yeroo isin qeebalamtu yeroo obboleessaa du'aayii godhan rabbi rakkataa rakkoo baas anallee achuma keessatti akkasitti yeroo kadhatan du'aayiin namaa qeebalamti maashaallah rabbiin gartanii warra kaatana beekeetti fayyadamu anallee isinlee rabbiin nu haa godhu. Ana Mustafa Bules keessa rabbi haqa haa dubbisu isiniin of fultanillee akka gartee khayrii faqatara milkii tanaa qunnamtan rabbi isin haa godhu jecha gama sagantaa kiyyaatis seenaa jechuudha abbaan gartanii haqa rabbi haqa nu haa dubbisu isatu gartanii haqarra nama kaayaa yookaan namni dogongoree lafa badee addunyaa karaallee kasaaraa warra irra rabbiin nu godhini inshaallah akkasiniin jecha gama sagantaa kiyyaatis seenaa jechuudha abbaa warraa atileet Galatee burqaadhaa to'annaa jala oolee baga gammaddanii oduu gammachiistuu kaa jalqaba qabannee isinii dhufne akkasuma diinonni Oromoodhaa diinonni keenya keessaaf alaa walii galanii carraaqaa jiranii kararraa gartanii inshaallah gabaabsinee waliin laallaa sa'aatii isinirraa ture waan dhufeef naaf folchaa isinii jecha gama sagantaa kiyyaatis seena akkuma kaamata dure irratti hundhetti alhamdulillah guyyaa kaleessaa atileetiin teenya jabduun Galatee burqaadhaa rakkoo isii irra gahee kan addunyaa guutuu keessaayyuu Itoophiyaa keessatti ilmaan namaa guutuu isiitu sossooseef qalbii namaa cabse kun qeequudhaan kun ammoo gartee kaa gargaaruudhaan alaa kulli haalii ka qeeqillee qeeqa badaan qeende wanni gartee namni dadhagamee dubbatanii jira namoonni haa ta'ullee ammoo alhamdulillahi abbaa warraa isii kan zulmii isii irratti dalage sun to'annoo jala oolee haadha qabaachoo yasanuu qabaattu wayyaa jedhanii kun karoorroon biyyattii keessa gartee deemaa turteef deemaa jirtus akkuma jirtu taate namoonni kaayiroo nama hin qabne yeroo cadhisan yeroo keessaayyuu gartee dubartiin warri humna hin qabne kunniin miidhamni gugurdaan hattuun biyya keessa jirtu mana murtii irraa eegalee dubbachaa turre haa gartanii bakka hundaatitti hawaasa keenya irratti uummata keenya irratti rakkoon gayaa jirti kanaaf gartanii hadha kaa sadarkaa wanni kuni waggaa dheeraa deemee jira keezin isii kun rakkoon isii kuni saamichi isii saaman kuni adda gaaf isin gabbaatee rakkoo isin keessa jirtu isiif rabbi malee namni hin beeku isii qofaa miti namoonni hedduun biyya keessatti rakkoo akkanaa keessa akka jiran gartanii namni hundinuu ni beekna maaliif kun diinonni biyya keessatti wal gahanii jiran warri gartee keessaayyuu hatuudhaaf baratan warri gartee uummata kana saamanii uummata kanaan taajiru yeroo fi itti fayyadamnee si shoomuuti yaal ballaa si shaaruuti qoccaalurri jedhee kaleessa gaafa mootummoota dabranii kakatanii irbuu kanaan gara mootummaatitti dhufanii addas gartee harcaatuu loonnaa kan ammoo warroonni gartee kalee irraas dabran addas waajiroota hedduu keessa jiranii isaan kunniin ilma namaa irratti dhiibbaa godhanii ilma namaa dararaa jiranii Galatee qofaa miti jechuudha kanaafuu inshaallah baga rabbiin diina isii qabe haqa isii rabbiin ni galchaa fi kana qofaa miti ka uummanni Itoophiyaa ni gargaaraa cinaa dhaabbata baga rabbiin gartee sii tumse jennaani warroonni qeexanis dhugaadha namoonni qeeqa xiqqoo kaleessanii jira haa ta'u ammoo qeeqa tokko kan hin fudhanne jira maaliif Tigreetti heerumte ka jedhu san hin fudhu maaliif ilmi namaa bakka itti jaalate bakka midhaan bishaan namaa kaa'ee dhaabbata inni su dogongora wanni dogongorri isin biraa daladde akkuma jiru tadha yeroo qeenxu keessa illee jiru uf danda'e lafa jiraa jechuu qabeenya isiidhaa fuutee maqaa isaatiin bakka buummaan kennu sanniin dogongora hedduu daladdee jirti alaa kulli haali dogongora isin daladde sun akka nam tokkootti ilma namaatii dubartiillee dubartii kanaaf shari'aan islaamaa qabeenya ittiin kenninaa jedhaa qalbii laafanii isaan nama amananii amantee abbaa warraa kiyyaa jiru waliin ijaarradha jettee sadarkaa san guutuu keessa seente alaa kulli haali waan hedduu dhabdee jirti gara qalbii nama cabsaa wanni isiidha yeroo hiriyyaan isii takkaa galgala kan dubbattu argee qalbii nama cabsaa qajeelloo beekaan jettee ilmaan hin qabdu jiruu isii guutuu gartee isiin uummata kanaaf dabarsite kaan irratti ammoo waggaa kurnyan dabre kana torban dabre kana isiin sila ilmoo argachuuf tattaaffii godhachaa turte akka isiin himtutti amma nama yeroon irraa dabre akka hiriyyaan isii sun dubbattu jechuu sadarkaa san geette ilmi namaa kuni namni hundinuu hadhaa liqimsee deemuu jira jechuudha. Hadhaa liqimsee deemutu jira. Biyyaafis maqaafis kabajaa qabdii mucayyoon tuni akkaataan isiin himannaa itti kaleessellee garaa nama nyaata. Isiinis obsuu dadhabdee akka buututa akka geette haa ta'u ammoo haqa qabdii dhugaa isii qabeenya kana ka isiin qottee buccee fiddee miti ka isiin dhiiga ofii xabitti gootee halkaniin baatee qabbana keessa gaaraa bu'aa bahii meeqa keessa qaxxaamurtee wareegama meeqaan fiddee fi dafqa xuruurrattee fiddee badhaasa biyyaafis isiifis waan silaa gartee namni dalan irratti dalagee kun diina hamaadha diina badaa diina gartanii kun kaa gartee hama diinni akkasiin jiru san bira dabree ajjeechaadhaaf isiin maatii isii irratti dhaaddachaa ture akkasii alhamdulillah aabbichuu jettee aabbichuun naqqabee jechuudha haadha qabaachoo yaasanuu qabaattuu wayyaan tana hadda kaa ilmaan Oromoo asirraa waan hedduu baruu dandeettan jedhee dhaamsa karaa kanaa isin dabarsaa jechuudha.
Osoo kalee taatee haadha namni si waan jedhu hin jiru mataa sirraa buqqifnaa usii deemee adabadhu taa'e yaniin jechuudha. Kanaaf gartee jabaa ambaa irraa kaambii ni kaatti dhatu kanarraa laafaa ofii badaa ofii kasimiidhu wayyaa jechuudha. Maaliif hin danda'u garaan waan fedhees yoo ta'e osoo badaallee laafaallee ta'ee gaafa itti iyyatte si dhaqqabaa jechuudha. Ambi ammoo diinni diina. Atuu diinatti ni iyyattu jechuudha. Yoo keentaariin iyyattutti diinatti. Iyyattuu ammoo maas godha faggassi qaba jechuudha. Achi waraanee lafatti lafaa walitti si hodhaa jechuudha. Kanaaf akkasi inshaallah ammallee ilmaan Oromoo akkasuma uummanni Itoophiyaa guutuun jajjabeessuu qabnaa mooraalii isiitiin waan hundaanuu warroonni jechoota adda addaa sooshaal miidiyaa kana gubbaa poosti gootan maxxansitan of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Maaliif yeroo nadhaa yeroo walii tumsinu yeroo namni wal cinaa dhaabbatee gartee rakkoo jirtu hundattuu walii tumsu jechuudha. Yoo kana jennu nama miinaa saba biraa miinaa waa goonaa fi miti jechuudha. Alhamdulillah wanni guddaan irra deebi'ee jedhu hadha bakka itti iyyannu bakka itti waa himannu nama itti waa himannu qabna. Mucayyoon tun kalee gabbaatee namni hundinuu qubana qaba jettee jechuudha. Eenyu malee except Abbichuu malee Dr. Abiy Ahmad Ali malee namni hunduu qubana qaba viidiyoo kiyya yoo agartiin dhaqqabe jettee jechuudha. Akkasuma kaakulootiin ni dhaqqabe. Kana Abbichuun osoo saba fedhee ta'e abbaa fedhee ta'e abbaa hiyyeessaati abbaa rakkataati abbaa dhugaati nama gosaan amantiin kutaan gandaan hin qoodu nama dhaqqabu jechuudha. Kanaaf Abbichuu jenna hedduun keessan maaliif Abbichuu galgala ganama jettanii nuun jettanii jechuudha. Wanni Abbichuu jennuufi abbaa hiyyeessaati abbaa rakkataati nama akka isii kana mootummaan fedhe abbaa fedhe osoo ta'e biyya fedhe osoo ta'e dhaqqabu jechuudha. Garuu hadha waan isin ajaa'ibu namni kun karama kanaan jechuudha. Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa deengadda mucayyoon takka biyya Dubaay keessatti pirezidantii Dubaayiin gartee wal arganii akka tasaa akka tura galiin beeku ani suuraa isii waliin kaa'ettee ati Itoophiyaadhaa jedhee waliin ka'ee suuraan tuffannee eega Itoophiyaa taate jechuudha. Abbichuu yookaan Dr. Abiy Ahmad Ali biraan naagayii suuraa kana dhaamsa naganaa ittiin jedheen jechuudha. Hagasta akka namadha kabajaa qabu. Maqaa isaatiin ijoollee dalayduu bakka biraatti kaaramni kalbi jedhee gartee fuula keessa kabalu maadaamii fi abbaa warraa taphatu sadarkaa san geenne. Biyya keessatti ammoo akkuma argaa jirtan seenaalee akkanaa hedduu daddalagamee jira. Biyya keessatti isin quban qabdan gamtaan itti iyyatamee jira. Abbichuu nama dhaqqaba dhuunfaan itti iyyattee si dhaqqaba jechuudha. Sareen biyya tanaallee hadha yoo Abbichuu itti jala awwaata. Nama ufoltuulee daa'inumaa ani nama ganda keessa deemee rakkoo namaa hiiku nama jedhu miti jechuudha. Galateen kalee itti dubbatte hadha kunoo itti dhaqqabe jechuudha. Sakantiin ende yeroo masan fuudhame jechuu gartee ka hoolaani abbaa jabaa qabu duuma ala kaayee bula jedhanii inni illee kalee nama abdatee saame qaba jechuudha. Nama abdatee qabeenya isii guutuu makiinaa isii guutuu gurgurate qaba jechuudha. Hadha kaa jazaan oolteen bultu isiilleen gartee rabbiin jazaa harka irratti deebisee abbaa jabaa qabdi isiilleen sanitti iyyattee jechuudha. Nama laafatti hin iyyanne. Sigalee nama laafatti hin iyyanne jechuudha. Kanaaf gartanii tokkummaa waliin haa dhaabbannuu jenna jechuudha. Guyyaa rakkoo guyyaa uttee bakka itti iyyattu qabda. Nama si dhaqqabu qabda jechuudha. Si mara keetti hadha kaa rakkoo tana itti gammade. Hagaan gobaddi mucayyoon sun hadha firri si haatii sii sun nu hagam gammanne waan laaftuu isinitti hin fakkaatin. Kun bakka kalee sanii baanii bakka jiru agarsiisaa jechuudha. Nama kana kalee osoo taate namni tokko waa godhuu dhiisii gamtaan akka biyyatti akka ilmaan Oromootti waa godhuu hin dandeenyu ture. Ta'aa ture wanni hedduun saamamaa ture namni keenya ajjeefamaa ture biyyarraa ari'amaa ture. Ajjeefamee makiinatti hidhamee karaa irra harkifamaa ture. Kolaafamee qeensirraa guurame jaartii nama meeqarraa fudhatte wayyaaniin. Jeneraalonni dubartii babbareedduu yookaan ammoo waan baafnee warra gartee biyya keessa bareedinnaan artistoota Itoophiyaadhaan nama shan jechuudha. Kan isaan fudhatanii akka fedhan godhanii itti galaa tura ilmaan irraa horan. Dubartii namaa gartee abbaa warraa irraa hidhanii hattaa milishaan kaleessan dalagaa turte gaafa TPLF namni keenya dubbachuu hin barbaadu. Namni dubartii babbareeda qabu guutuu isiin dhabe jechuudha. Abbaa warraa irraa hidhanii itti galaa turan. Kanaaf jenna ilmaan gartee hadha biyya keessa nu rakkiftuuf ala nu rakkistu tunniin ijoollee warri horee yeroo jennu lafa kaaneetii miti jechuudha. Kanaafuu galateen gartee baaggammadde jennaani karama kanaan gartee kaa shamarran Oromoodhaa akkasuma Itoophiyaa kamuu jechuudha barachuu qabdanii uf duraafuu nama jaalattan saba biraa maa jaalattan kan jedhu ani hin deeggaru abbaa feetee biyya feetetti nama feetetti heerumuu dandeetta garuu ammoo qabeenya uumamaan ofii keetii qabdu kadafqa kee xuruurrattee yookaan maatii kee irraa dhaalte akka feetettu argadhu qabeenyi kee qabeenya keetii jechuudha. Dabarsitee nama kennu nama amantee dabarsuun hin ta'u kamuu jechuudha. Maaliif ilmi namaa kuni gaarallaadha. Namati ilma namaa tettee jaalallee kiyya abbaa warraa kiyya yookaan haadha warraa tettee waliin galtutu summi si nyaatan jechuudha. Gaafni ati qabeenya kee dabarsitee itti kennitu haadha warraa teetii yookaan abbaa warraa keetitti yeroo nama san waliin jiru akka ilma namaatti namni sun namooma isaa agarte jechuudha. Gaafa namooma isaa agarte qabeenyi kee kan isaatii kan isii keetii jechuudha. Hagasiin duratti ammoo keessaayyuu namoonni saba biritti heerumtan yookaan fuutan waa hedduutu of eeggannoon jira jechuudha isin galee.
nama jaalachuun heerumuun badii miti bakka fedhe ta'e. Kanaaf akkasii gabaabdumatti tana wanni as gubbaa irra turuun jiru gammaddanii uummanni Oromoo keessaa jechuudha. Akkasuma roorroon tun nurratti dalagamte hayyuu teenna jagna teenna goota keenya irratti dalagamte ilmaan Oromoo atileetni teenna warroonni gartee hedduun jiran rakkooleen hedduun akka dhaga'anii beektanii haga daraartuun baatutti rakkooleen hedduun dhiibbaan hedduun gayaa ture ni beektanii jechuudha. Alhamdulillah dhabaala gizeelleen nun jedhan gizeelleen nu dhuftee nurraa jijjiirtu kaleessa rakkoolee guddatu ture jechuudha. Agartanii bakkoota adda addaa keessatti. Sanguutuu keessaa cabsinee baanee jirra. Akka kana godhe ammoo qabsoo ilmaan Oromoo godhaniini baga gammaddan isiniin jira.